Biyyoonni addunyaa guddatan iccitiin milkaa'ina isaanii humni jabaan jijjiirama addunyaaf murteessaa ta'e atoomiik boombii yookaan misaayilii osoo hin taane humna dargaggoodha jechuun humnichaa fi beekumsa isaanii fayyadamuun milkaa'anii addunyaa dursuu danda'aniiru. Biyya kanattis jijjiiramaan booda mootummaan uummata siyaasa dinagdee fi hawaasummaan jijjiirametu biyya jijjiira jennoo jedhu qabatee sochii siyaasa dinagdee fi hawaasummaa keessatti fayyadamummaa uummataa mirkaneessuuf akkasumas jireenya kutaalee hawaasa magaalaa fi baadiyyaa jiraatanii jijjiiruu fi inishatiiwwan garaagaraa boocee ariitii baay'inaa fi qulqullinaan xiyyeeffannoo addaa kennee ga'umsa olaanaan raawwachuu irratti argama. ለልጅነት ወራት የታዳጊነት ወራት የምናቅድበት የምንመኝበት የምናለምበት ጊዜ ነው። በታዳጊነት ወቅት ዶክተር ሆናለሁ ፓይለት ሆናለሁ ሀብታም ሆናለሁ እያልን እናልማለን። የወጣትነት ጊዜ ግን የማቀጃ ጊዜ ሳይሆን እነዚያን በታዳጊነት ጊዜ የተመኘናቸውን ምኞቶች፣ ህልሞች፣ እቅዶች የምንሰራበት ጊዜ ነው። ኡሙሪን ጆልማ ፊ ጉድና ከንቲ ከሮርሲኑ ሀዊኑ ፊ የሮ itti kaayeffannoodha. Yeroo ijoollummaa dookterii paayileetii fi sooressan ta'a jennee karoorfanna. Umuriin dargaggummaa garuu yeroo itti karoorsinu osoo hin taane wayita ijoollummaa keenyaatti wantoota hawwine hawwii mul'ata karoora yeroo itti hojjennudha. Amma yeroon itti kaayeffatan dhumeera. Yeroon keessan ammaa kan itti hojjetanidha. Kanaaf isin mul'ataa fi gabaasa keessaa ba'aatii wanta dandeessaniin hojii eegalaa. አሁን እናንተ የምታልሙበት ጊዜ አልቋል። የምትሰሩበት ጊዜ ነው አሁን ያለው ጊዜ እና እናንተ ከህልም ውጡ፣ ከሪፖርትም ውጡ። በቻላችሁት አቅም ስራ ጀምሩ። mootummaan naannoo Oromiyaa guddinaa fi misooma dinagdee ariifataa fi tuffiinsa qabu fiduun fayyadamummaa lammiilee haqa qabeessa ta'e taasisuuf jireenya uummata naannichaa bu'uurarraa fooyyessuuf sochii misoomaa gama hundaan taasisaa jiru milkeessuuf karoora imala badhaadhinaa hixataa ta'e baasee hojiirra oolchaa jira. Galmoota karoora ce'umsa misooma qonnaa qabaman milkeessuuf hojii karoorfaman hunda baay'ina ariitiif qulqullinaan yeroodhaan raawwachuun bu'aa olaanaa galmeessuuf kan hojjetamu yommuu ta'u kutaalee hawaasaa kanneen keessaa akkuma sirni gadaa dargaggootaaf gulantaa gaammee guddaa fi kuusaa jechuun bakka kennee itti fayyadamu mootummaan naannoo Oromiyaas hojii dhabdummaa xiqqeessuu dargaggoota humneessuu yaadama jedhuun fayyadamummaa dargaggootaa karaa hundaan galmaan ga'uu fi xiyyeeffannoon hojjechaa jira. Imala badhaadhinaa hunda galeessa ta'e mirkaneessuun jireenya lammiilee fooyyessuuf dargaggoonni keenya sochii dinagdee keessatti karaa ga'umsa qabuun akka hirmaatan taasisuuf bara 2018 carraa hojii dhaabbii miiliyoona 2.7 uumuuf kan hojjetamu yommuu ta'u liqii birrii biiliyoona 20 bakka oomishaa fi gurgurtaa lafa hektaara 98,098 dhiyeessuun sheedii 6,818 kan dabarfamuuf ta'a. Hojiin initiatiivii nama hojjetamu kun warra maasii qabu, warra hojii qabu, jiruuf jireenya isaanii fooyyessuu qofa otoo hin taane dargaggoo hojii dhabaan irraa fayyadamaa akka ta'u jechuudha. Wanta maatiin isaa hojjetu keessatti qooda fudhatee maatiis gargaaree hojii gaarii hojjetee akka of fayyadudha. Kaan immoo ijaaramee liqeeffatee hojjetee bu'aa buusee liqiisan akka deebisu gochuudha. Initiatiivii kana keessatti baadiyyaattis magaalattis kilaastira adda addaa horii furdisuu, gaagura hidhuu, lukkuu horsiisuu, muduraa fi dhaabuu kan jedhu kana irratti qooda fudhachaa kan jiru 80% dargaggoota jechuudha. Akka mootummaatti fayyadamummaa dargaggootaa mirkaneessuuf hojiiwwan bal'aan hojjetamanii jiru. Hojiiwwan bal'aa hojjetaman keessaatii
mootummaan xiyyeeffannaa dargaggootaaf akkuma kanaallee hojii dhabdootaaf haala mijeessuutiin hojii dhabaan kun hojii argatee gurmaa'ee dinagdee biyyaa keessatti qooda olaanaa akka inni qabaatuu fi tarsiimoon himaaxaa bocamee yookaan tarsiimoon carraa hojii bocameeti hojiitti galameeti jira. Hojii hojjetameenis akka naannichaatti godinaalee fi magaalota garaagaraatti shedhiiwwan garaagaraa ijaaramanii hojii barbaaddonni hojii yeroo fi dhaabbiin hojiitti seenaniiru. Dargaggoonni bal'aa yeroo ammaa kana kilaastera irratti gurmaa'anii manufaaktariingii irratti gurmaa'anii lukkuu irratti gurmaa'anii furdisa horii irratti gurmaa'anii karaa biraa immoo aannan irratti gurmaa'anii hojii hojjechaa jiran bal'inaan uumamaa jiru. Bara kana akka fakkeenyaatti gara nama 5,000 hojiitti galchuuf karoorfannee jirra. Haga ammaa kana gara 600 namni dhaabbiidhaan hojiitti galee jira. Sheedii gara 20tti hiiqu hojii dhabaa kanaaf ijaarree geessisuu qabna jenneetu yeroo ammaa kana ijaarsa keessa jira. Sheedii istaandaardii isaa eeggate istaandaardii magaala keenya kan kooriidera giddu galeessa godhate iddoo gabaarratti haala mijeessine yeroo ammaa kana gara birrii miiliyoona 20 sanaa oliin caalbaasiin kennamee hojii keessa galamee jira. Iddoo oomishaa gurgurtaa hiikuudhaaf kan biraa kilaasterri hojjetamaa jira bal'inaani. Kana qofaas miti. Kun akka mootummaatti kan tarsiimoowwan himaaxaa keenyaa bocamanii qabatama godina keenyaatiinis dhugaa dubbachuuf bara 2017ttis bara 2018ttis akkaataa tarsiimoo misooma himaaxaatiin dargaggoota hojii dhabeeyyii calalamuu qofa osoo hin taane gurmaa'anii akka isaan hojiitti galuudhaa qaban hojiiwwan bal'aatu hojjetame jechuudha. Hojiiwwan kun gaafa hojjetamu akkaataa ulaagaaf tarsiimoo himaaxaa taa'e sanaatiin dargaggoonni kun hojii dhabeessi kun kan inni hojiitti galaatee jiru. Kan hojiitti galuudhaa qabu immoo inisheetivii mootummaan bocee gad ergee gosawwan hojii garaagaraa industirii keessatti, daldala keessatti, qonna keessatti, manufaaktariingii keessatti hojiiwwan bal'aadha kan hojjetamaatii jiru. Hojii barbaaddonnis osoo hin gurmaa'in dura carraa hojii dhabuun rakkoof saaxilamaa turaniiru. Nuti hoomaan qabnu hiyyeeyyii turre. Duraan hojii hin qabnu turre. Ani ogeessa namaa fayyaan ture. Mana namaa dhuunfaa qacaramee waggaa hedduu hojjedheera. Hojii abeetaniitu magaalaa keessa deemaniin deemaa ooluuti. Dura hojii dhuunfaa keenya hojjenna turre. 2009 irraa jalqabee hanga 2014tti gargaaraa konkolaachisaan ture. Gargaaraa konkolaachisaa ture. Wantan hojjedhaa ture irraatii kaasee waggaa 5 guutuu hojiin hojjedhu irraallee bu'aa qabeessan turre. Ergan gara 2015 irraa kaasee hanga 2017 muuziin kun iddoo kana turetti ani hojii dhabaa tureen lafa ture jechuudha. Hojii konkolaachisummaa adda kutee jechuudha. Lafti kun lafa qullaa ture. Lafa irraan gadeedha, lafa dhagaadha. Homti tokko irra hin jiru ture. Waa biqilchuus hin danda'u ture lafa hin taanedha lafti kun. Kanaa booddee haala jijjiirama qilleensaa kalmeedhaan wanti kun lafa kana irratti akka hojjetamu ta'ee biqiltuun adda addaa asirra dhaabatee lafti kun keellaan isaatti taaxiramee lafti du'aa waan tokko faayidaa hin qabne turre lafa kana fakkaatu ta'ee ergameera biqiltuun kun. Dura kun lafti kun akkuma jirutti maasaa sanarraa ka'ee maasaa qotamurraa ka'ee lafti kun dhiqamee lagatti nama ture. Waa tokko irra hin jiru ture jechuudha. Kan nama tokko lama miti hundatu beeka. Dhaabbiif qacarriidhaan yookaan gurmii fi qacarriidhaan dargaggoota naannoo 96,000 hojiitti akka galchinu qabatama godina keenyaatiin karoorfanneeti jirra. Kana keessaati hanga guyyaa kaleessaatti dargaggoota 18,000 oli kan nuti gosoota hojiiwwan garaagaraa kanneen sila kaase bu'uura kan ta'an sadan qonna irratti, industirii irratti, tajaajila irratti dargaggoota 18,000 ol kan ta'ani kan nuti haga yoonaatti kan bara kanaa hojiitti galchineeti jirru. Isaanis immoo akkuma isin ilaalaa turtani gosoota hojii garaagaraa irratti waan ta'eedhaaf.
dargaggoonnis ilaalcha hojii barbaadurraa hojii humanii hojjetanii of jijjiiruu fi inishatiiviiwwan mootummaan bocametti dhimma bahuun hojiiwwan garaagaraa irratti bobba'anii jiru. Mootummaan haala nu mijeessee mana kana fakkaatu ijaaree nuuf kenne birriis immoo Waalqoo duukaa yookaan baankii Siinqee duukaa haala mijeessuutiin birrii nu liqeessanii kanumaan gara hojii kanaatti gallee. Amma immoo waldaatiin nu gurmeessanii bulchiinsi naannoo aanaa Abaaboo Guduruu fi mootummaan immoo mana nuuf ijaare irratti gurmoone amma horii aannan irratti gurmoofne jirra. Dhufnee kun abbaa xorataa kana qubanneetoo jirru bulchaan akkuma dingataa dhufee ilaaleetu muuzii kana irratti bishaan kana ilaalee nu qindeesse. Nuyi amma bobbaanee kan jirru hojii hoteelaa irrattidha. Jalqaba bara 2012 imaataadhaan gurmoofne horsiisa lukkuu fi misooma bosonaa irratti jalqaba kan nuti gurmoofne sanarraa ka'uudhaanidha gara hoteelaatti sabbiraanchi bannee kan ceene jechuudha. Booyyota kana gaafa jalqabne booyyota afuriin jalqabne jalqabneeti takka marsaa tokko baasneerra. Isas immoo erga takka baasnee lammatatti hin deebine haala jiruma kun lammaffaaf immoo haala qopheessaa jirra jecha ji'a lama kanan booda akka baanitti. Gaagura dur namni mukarratti hidheetu aadaatiin fayyadama. Har'a garuu gaagura ammayyaa kilaasteraan godhee qotee bulaan keenya itti fayyadamaa jira. Carraa hojii ta'es dargaggoonni ijaaramanii itti hojjechuudhaan har'a damma ganda baay'ee keessatti aanaa hedduu keessa hunda keessatti dammi akka garaa argamaa jechuudha. Inni hin qabnes bitate inni qabu immoo itti fayyadamuudhaan madda galiis akka ta'u gochuudhaan gaagura irratti jijjiiramni dhufaa jiru jijjiirama salphaa miti jechuudha. Kanaaf gama handaa qotin inni biraan mudura irratti jechuudha. Mudurri mootummaan naannoo Oromiyaa keessumaa naannoo keessanitti muduraalee ta'an adda baasaati muduraalee xiyyeeffadhaa jedhamee kallattiin inishatiivii nuu kennamu godina keenyatti tokko muuziidha kan nuti qabanne jechuudha. Muuzii kana aanaa afur irratti iddoo potenshaala ta'utti adda baafne avukaadoo aanaa sadii irratti adda baafne hedduu dhaabne jechuudha. Muuziin tarii Abbayyi Coommin suula fincaa dhaqxanii argisiistu yaada 2017tti ganna darbe amaleef naasii kan dhaabbate har'a sakarii uummatee daggalaa jira. Achirratti carraa hojii uumameetu jechuudha. Bal'inaan kan hojjetamaa jiru. Avukaadoo akka kana Abbayyi Coommin keessatti Jimmaa Gannitii keessatti Horroo keessatti kilaastera avukaadoo dhaabne avukaadoon ganna darbe dhaabbate akka gaariitti qabatee jira. Kanatti oofsiifnaan hedduudha jechuudha. Kana hedduudha jechuudha. Kanaaf potenshaala keenya inishatiiviin gadi bu'ee naannoo keenya ilaallee potenshaala keenya ilaallee akkatti fayyadamu carraa guddaa uumee jira. Kana gochuudhaatiif immoo kutatanii hoogganaan wanti jijjiiramne hin jiru. Naannoo muduraattis jijjiiramni dhufaa jiru dhugaa dubbachuuf gaariidha. Ji'a lamaa booda dargaggoonni muuzii dhaaban muuzii gurguruutti galu jechuudha. Hojiiwwan dargaggoonni kunneen irratti bobba'anis oomishaalee galan kan keessoon bakka buusee alergii dabalee wabii midhaan nyaataa mirkaneessuun fayyadamummaa dargaggootaa guddisee dinagdee biyyaa utubaa jira. Dargaggoonni waldaan ijaaramanii hojii qabatamaatti seenanis baadiyyaa fi magaalaatti bu'aa hojii irratti bobba'anirraa fayyadamoo ta'aniiru. Maqaa waldaa keenya waldaa Dajanee Abdiisaa fi Hiriyootaan isaanii jedha bara 2017 gurmoon. Bu'aan nuti arganne baay'ee bareedaadha. Gatiin nuti itti gurgurrus baay'ee bareedaadha. Ijoollee hojii dhabaniif irra ijoollee 27 hojii uumneerra nuti sirree hojii uummannee asitti hojjechaa jirra. Suura dambalkaa irratti daagaa qofaraadha kan itti galle. Daagaa qofaraa turre daagaa qofaraa biqiltuu dhaabne biqiltuu immoo lafti kun bakka duwwaadha ture. Lolaan qorqee hundi isaa duwwaadha ture margallee baasee horiin dheedu turte. Bosonni kun irratti bosonaa'ee bosonni kun irratti bosonaa'ee hojjetame immoo bu'aa tokko illee keessatti argachuu qabna jenneeti kan nuti gara gaaguraatti dhufne. Wanni waajjira gaafanne waajjira gaafa gaafannu haa fedhii qabdu taanaan gaagura isinii qopheessinaa isinii wajjin jedhanii akkuma isaan fedhii isaan gaafannetti immoo guutuumaan nuu laatan gaagura. Gaagura nuu laatanii immoo lafa duwwaa immoo akkam goone hojjenna jennaan baajataan illee qorqorroo nuu bitanii mismaara nuu bitanii ogeessa nuu erganii nu gargaaraniitiin kun amma har'aatti irra geenye jira. Garuu iddasiiti bosonni kun bosonaa'ee biqiltuun kun dhaabatee kunuunfameeti lafti kun fayyu. Fayyinti isaa iddasiiti jechuudha lafti kun malee baay'ee miidhamee baay'ee qorqamee badeera ture. Hojii hoteelaa kana gaafa hojjennu advaanteejii guddaa qaba. Tokko aadaa ofii beeksisuu keessatti aadaa turizimiidhaan aadaa ofii beeksisuu keessatti keessummaa simachuu irratti hojii guddaadha kan hojjechaa jirru. Inni kun biraanchii lammaffaadha.
Inni kun investimantiidhaan fudhannee himaaxaa sanaadhaan gara investimentiitti ceenee himaaxaadhaan fudhannee kan hojjenne kun kan keenyadha. Biraanchiin tokko faan immoo gararraa hoteela kaayyoonni beeku jedhee yaada achitti hojjechaa irra hojii bal'aatu hojjetamaa irra jechuudha. Bu'aa kanaanis jireenya isaanii fooyyessuun cinatti dargaggoota kan biroof carraa hojii uumanii gara investimentiitti ce'aa jiru. Nuyi himaaxaadhaan erga gurmoofnee booddee deeggarsa nuti gochaa jirru bal'aadha. Fakkeenyaadhaaf hojii dhabaa nama 35 nu jalatti qacaramee hojjechaa jira. Ikoonomikaalii kun implikeeshinii guddaa qaba. Lammaffaa irratti akkuma sila dubarraan ilaaltan illee wanti asitti ijaaramu ground plus 7dha. Proposaalli keenya kan gashine nuti jalqaba plus 5 yaa ta'uyyuu malee karoorri nuti qabnu akka waldaatti ground plus 7 ijaaru. Inni kun dinagdee keessattis shoora guddaa taphata jennee nuti kan yaadnu. Hojii dhabdummaa hir'isuu keessatti illee akkuma sila si kaasee nama 35 jechuun salphaa miti. Nu jalatti kan isaan qacaramanii hojjechaa jiranii ani yuunivarsiitii irraadhaan bahee yuunivarsiitii bahee hojiin barbaanne hojiin uummadheen lafa kana geenyeerra. Namni karoora qabaate jennaan guddaa yaada jennaan guddaa karoorsa jennaan bakka guddaa ga'uu ni danda'a. Ofiisaa duwwaa miti bakka guddaa immoo kan ga'u. Dargaggeessa hedduudhaaf carraa hojii uumaa ikoonomikaalii ofii of tumsaa biyyas immoo gargaaraa nageenya keessattis immoo hojiin akkasii gaafa hojjetamu dargaggeessi dhufee lafatti boqotudha. Iddootti dhufee bashannanudha. Yeroo akkas ta'u namni nagaa yaaduu danda'a jechuudha. Namni mul'ata qabu waan guddaa hojjechuu danda'a. Ani kan hin amanu akka dargaggeessaatti dargaggeessas gorsuu kan hin barbaadu qarshii hin qabu startup kaapitaalii hin qabu jedhee namni taa'uu hin qabu. Mul'atatu qarshii fida malee qarshii mul'atan fidu. Namni mul'ata qabaannaan namni hojjennaan gad of deebisee otoo hojii hin filatiin hojii hojjete jennaan jijjiiramuu ni danda'a. So dargaggeessaaf dhaamsa ani dhaamuu barbaadu tokko haa tasgabbaa'an. Tasgabbaa'anii mul'ata haa qodhatan. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophii Aga Badhaadhinaa dhimma dinagdee dargaggootaa irratti qopheeffadhee asuma irratti xumureera. Qopheessaan qophii kanaa Marshaa Shophaan ture. Qophii biraatiin hanga deebinutti nagaatti. you.